mootummaan federaalaa bara kanattis birrii biiliyoona 9 ta'uu sassaabuudhaaf karoorfateera. Nutis akkasumaan kana dabarsinee ilaannu. Obbo Lidatu Ayyaalo irratti himanni biraa banamuu murtee qarshii baankiidhaa baasu irratti darbe. Soodaan konni guddaanis isadha. Namoonni magaalaa keessa jiraatan akkuma biyyatti illee parsantaa 21 irra ga'eera amma. Atileetii Riikardii Xurunesh waggaa dheeraa booda cabsite. ናይት ውድድር ማለት በጣም ደስ ባሪ ነሩ dorgommichi baay'ee bareedaa ture rekoordii cabsuuf na yaala jedheen seene kaanis jiru sagantaa kana ammayyuu taanaasiniif dhiyeessa. Gamtaan Awurooppaa waa'ee dhimma godaantota Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii jiran irratti wixinee dabarsuusaa miseensi paarlaamaa Awurooppaa BBC'tti himan. Miseensi paarlaamichaa Samiiraa Raafaa'eelaa akka jedhanitti murtee kana bu'uura godhachuun jilli godaantota dhaqee akka daawwatu himaniiru. The European Commission will send a diplomatic mission. I understood today. Komishinara Gamtaa Awurooppaa irraa akka hubadhetti Gamtaan Awurooppaa gara Saawudii Arabiyaa bakka godaantonni hidhaa jiranitti jila dippiloomatikii erguuf jira. Jilli kunis haala keessa jiran hubachuun godaantotatti ni dubbata. Wixinee dhiyeessine keessaa Saawudii Arabiyaan haala godaantonni keessa jiran akka sirreessitu waamicha taasifneerra. Mootummaa Itoophiyaa fi Saawudii waliin hojjenna. Badii godaantota irra gahuu callifnee hin ilaallu. Biyyoonni lamaan mirgi namoomaa godaantotaa akka kabajamuuf hojjechuu qabu. And help their people and respect the international law and respect their fundamental rights. Lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii keessa rakkoorra jiran mootummaan Itoophiyaa biyyatti deebisaa jira. Guyyaa har'aa lammiileen 297 magaalaa Jiddaa Saawudii Arabiyaa irraa biyyatti deebifamu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Kanneen keessaa 25 daa'immanidha. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa kibxata darbee dhaabbileen federaalaa hundi ammaanachi mootummaa naannoo Tigraay waliin walitti dhufeenya akka hin tolchine ajajeera. Kunis naannichi murtee mana maree federeeshinii diduun filannoo gaggeessuu fi murtee federaalaa kabajuu dhabuu isaatiin akka murtaa'e ibseera. Dabalataan deeggarsa baay'ata naannichaa akka adda kute ibsuun lammiileen tajaajila bu'uuraa akka argatan garuu aanolee fi bulchiinsota magaalaa waliin akka hojjetu ibsee ture. Naannoon Tigraay har'a akka beeksisetti immoo yoo federaalli bajeta naannichaaf kennu yoo kutu ta'e yookaan kutu ta'e galii naannichi federaalaaf kennullee dhaabuu akka danda'u hoogganaan biiroo maallaqaa naannichaa Dr. Abrahaam Takasta BBC'tti himaniiru. ፌደራል መንግስት ከክልሎች የሚሰበስበው ገቢ ለትግራይ ክልል አላስተላልፍም ነው አልሰጥም ነው ያለው። mootummaan federaalaa galii naannolee irraa sassaabuudha Tigraayitti hin kennu kan jedhe. Hiikni isaa Tigraay qaama federeeshinichaa miti kan jedhudha. Kunis Tigraay irratti akkuma waraana labsuuti. Tigraay federeeshinicha keessaa akka baatuuf kan dhiibuu fi kan dirqamsiisudha. Kanaafuu tarkaanfii itti gaafatamummaa hin qabnedha jedheen fudhadha. Tarkaanfii biyyattii gara hokkoraa fi bittinnaa'utti geessudha. Kanaafuu hiikni isaa hagas mara jabaata. Mootummaan federaalaa saantima 5 hin qabu. Galii kan sassaabu naannolee irraayyuu Tigraayin dabalatee. Qarshii Tigraay irraa sassaabamu Tigraayitti deebisee hin kennu jechuun maraachuudha. Kanaafuu waan akkasitti galu taanaan nutis galii mootummaan federaalaa Tigraay irraa argatu irratti tarkaanfii fudhanna. Mootummaan federaalaa bara darbe birrii biiliyoona 6 yookaan 7 ta'uu Tigraay irraa sassaabee jira. Bara kanattis birrii biiliyoona 9 ta'uu sassaabuudhaaf karoorfateera. Nutis akkasumaan kana dabarsinee ilaannu. ዝም ብለን አሳልፈን አንሰጥም እኛ። Amma immoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Obbo Lidatu Ayyaalo irratti himanni biraa banamuu gabaafame. FBC'n akka galgala kana gabaasetti heera cabsuun mootummaa ce'umsaa hundeessuuf sanada qopheessuun himati jedhu abbaa alangaa Oromiyaan irratti banameera. Pirezidaantiin paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa fi dhimma isaanii itti dhiyeenyaan hordofan obbo Adaana Taaddasaa mana murtii oolanis dhimmicha galgala keessa miidiyaa irraa dhaga'uu BBC'tti himaniiru. Doonaald Tiraamp falmii kallattii televezyiiniin darbu irratti hin hirmaadhu jedhan. Sababni dhiyeessan immoo morkataa isaanii Baayiden tiksuuf jettanii kana gootu ani immoo yeroo koo hin balleessu jechuun himan. Dhoohinsa Naayijeeriyaa magaalaa Leegoositti mudatanii yoo xiqqaate namoonni 8 du'anii manneen 25 ta'an barbadaa'an. Dhoohinsa sababni isaa ammallee adda hin baane kanaan buufanni boba'aa abiddaan qabatetu miidhaa kana geessisee jedhameera. Lakkoofsi namoota Kaanaadaatti kooronaavaayirasiin qabaman 40% dabale. Lakkoofsi kun guyyaa galateeffannaa hawaasa biyyattiin kabajamuu dura dhaga'ame. Kunis qondaaltota yaaddeesseera.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti dubartoonni hooggansummaan jiran lakkoofsaan muraasa keessumaa pirezidaantummaan kan hoogganan qubaan lakkaa'amu. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti pirezidaantii kan ta'an Dr. Ubaa Adam dubartoonni waan xixiqqaadhaan garaa ga'anii kaayyoo isaaniirraa duubatti jechuu baannaan sababa bakka ani ga'e hin geenyeef hin qabanii jechuun himu. Daraartuu Amalootu dubbise. Yuunivarsiitiin Dirree Dhawaadhaa yeroo hojii eegalu hooggansoota barbaadaa turanii yeroo san koompitiishinii hin turre yeroo san dubartoonni hedduun akkanattis maastarsii warri barate waan hin jirreef jecha anis sana gaafatanii gaafii isaaniitiin yuunivarsiitiin gaafa hojii eegalu akka Itoophiyaatti bara 1999tti dhufee asitti administration development vice prezidaantii ta'ee achumaanis barsiistuu ta'ee yuunivarsiitiitti hojii eegale. Muudama pirezidaantummaatti dhuftan san natti himame. Itti aantuu pirezidaantii ta'eetiin akademiik affeers vaayis pirezidaant irratti hojjechaa ture. Duruma yuunivarsiitii san keessatti pirezidaantii ta'uuf kaayyoo qabdu ture. Kaayyoon biyya pirezidaantii ta'uuf hin turre yeroo keessaafuu bara dabre haala yuunivarsiitii keessatti uumame hamilee keenya kaasee yuunivarsiitii kana hojjedhee jijjiiruun qabaa jedhee hamilee kana kaasee rakkina uumame malee san dura fedhii akkasii hedduu hin qabuun ture. Yeroo baay'ee hooggansa gama barnootaatiin yookiin dhaabbilee olaanoo irratti dubartoota hin arginu agasuunda baay'inaan maaliif hin argine? Faaktarii hedduutu kaasuu danda'ama. Tokkoffaan dubartoonni hedduu fedhinnaa hin qabani, hamilee hin qabani karaa hooggansaa dhufuudhaaf. Gama biraatiin ilaalcha hawaasa keessa jirutu jira. Dubartoonni hin danda'anii xiqqeessanii laaluu roolii dubartoota wanni akkasii ni jira. Warri beekaa hamilee lama itti qollee ni jirani. Osoo dubartoonni isaan caala osoo hojjetanii diskareej warra godhuu jira. Garuu waan dhiirti hojjettu nutis hojjechuu hin dandeenya. Karoorri keessanii inni fuulduraa maalinne? Amma yuunivarsiitii keessatti astaan piroofeesariidha. Riisarchii rakkina hawaasaa hiikuu danda'u hojjechuudhaan fuulduraaf haga piroofeesarii ta'uun kaayyoon kiyya. Walumatti qabaati gorsa keessanii itti naafuu fa'a. Dubartoonni hojiin isaanii dirree irratti yoo saaxil bahee yoo rikooginishinii akkachuu baatullee dubartoonni hawaasa keessatti wanni isaan hojjetan kan lakkaa'amu miti. Waan xiqqatti ashaagi humnaa gahaa jettee dhaabbachuu hin qabdu. Yoo kutannoo qabaatan ta'e dhiiraa ol hojjechuu hin dandeenye waan hin jiruun qaba. Akkasitti amana. Hayyee Dr. Ubaa Adam guddaa galatoomaa yeroo keessaniif. Galatoomiyaatiif. Atileet Latasambat Gidday riikardii atileet Xurunesh Dibaabaa fageenya meetira 5,000 waggaa 12 dura galmeessite cabsuuf waggaa 6 ol qophaa'uun BBCtti himte. Waldorgommii guyyaa riikardii addunyaa jedhamuun biyya Speen magaalaa Vaalensiyaatti kaleessa galgala dorgomame irratti atileetiin Yuugaandaa Jooshuwaa Cheptegeellee riikardii meetira 10,000 Qananiisaan waggaa 15 dura galmeesse cabseera. Dorgommii kaleessaa riikardiin atileetota Itoophiyaa lama cabeera. Atileetiin ganna 22 Latasambat Gidday fi leenjisaan ishee Hayilee Iyyaasu turtii BBC waliin taasisaniin injifannoon kun tasa kan dhufe miti jechuun himaniiru. ናይ ትማሊ ውድድር ማለት በጣም ደስ ባሊ ነይሩ። Dorgommichi baay'ee bareedaa ture. Rikoordii cabsuuf nan yaala jedheen seene. Kaayyoon keenya rikoordii cabsuu ta'us sababa koronaa vaayirasiin nuuf milkaa'uu hafa jennee sodaannee turre. Akka fedhan socho'uun haala hin jirretti haalli ulfaataa waan ta'eef ofitti amanamummaa koo xiqqeessee ture. Amma baay'ee gammadeera. Haala kamiin fiiguu akkan qabu qajeelfamni naaf kennamee ture. Dorgommicha sirriitti bareen itti seene. እናተፈለጠን የሆነ ነበር ማለት ነው። ለአንድ ወር ለሁለት ወር ወይም ለሶስት ወር አይደለም ዝግጅቱ ያደረግነው ji'a tokko yookaan lama dura miti kan qophaa'u eegalle 2006tti Trans Itoophiyaan kilabii atileetiksii yoo hundeessu Latasambatii fi ani karoora qabanne keessaa tokko dorgommiiwwan idil addunyaa irratti riikoordii cabsu ture. Achis sadarkaa Qananiisaa, Xurunesh, Masaratii fi Hayilee Gabrasillaaseen irra ga'anirra akka geessuufidha. Keessumaa Qananiisaa Baqqalaa waan dinqisiifannuuf akkuma isaa irra deddeebiin olompikii mo'achuu feena. Kaayyoo kanaaf hojjechaa turre. Itti aansuun kan hojjennu dorgommiiwwan cinaa kan akka Daayimand Liigii fi kan biroo akkuma jiranitti mootii dorgommiiwwanii kan ta'e olompika irratti Tookiyootti hirmaachuudhaan Itoophiyaan akka barte warqee akka argattuu fi Latasambatis kabaja isheef malu akka argattu gochuudha. ትልቅ ክብር ያለው ውድድር ስለሆነ የተለየው የምንዘጋጅ
Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa xalayaa baankileetti ergeen hamma birrii namni tokko baankiidhaa baasu irratti jijjiiramni akka taasifame ibseera. Kanaanis namni tokko guyyaatti hanga birrii 50,000tti baasuu akka danda'u yoo dhaabbilee ta'an immoo qarshii yookiin immoo birrii 75,000 baasuu akka danda'an hime. Kunis kan waggaa darbee murtaa'e irraa hammi namoota qarshii baasan akkasumas immoo kan dhaabbileen baasan gad xiqqaateera. Mootummaan maaliif akkana godhe jennee ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Tashooma Tafarraa dubbiseera. Gaaffiin koo jalqabaa mootummoonni maal argachuuf jecha murteewwan akkanaa dabarsu kan jedhudha. Demonetizing policy jedhama baay'ee qarshii gabaa keessa socho'u baasaniitu elektiroonikaalii akka namoonni walirraa bitanii gurguraniif mootummoonni adda addaa yeroo adda addaa irratti ejjennoo adda addaa godhu. Fakkeenyaaf ji'ootuma ja'an darban keessatti biyya Hindi keessatti poolisiin kun hojiirra ooleera. Demonetization jedhama. Qarshii gabaa keessa socho'u fiizikali baasanii qarshii dijitaalatti jijjiiruu jechuudha. Kun egaa faayidaa adda addaa qaba. Faayidaan isaa tokko fakkeenyaaf malaammaltummaan ni hir'isa jedhama. Maaliif malaammaltummaan qarshiin socho'u yeroo baay'ee fiizikalii socho'a qarshii harkaan qabanii lakkaa'an malee karaa baankiitiin hin sochoosan namoonni malaammaltummaa irratti bobba'anii jiran. Bu'aan lammaffaa namoonni taaksii kaffalan yookaan mootummaadhaaf galii galchanii dhoksu. Qarshiin karaa baankiitiin yoo socho'e yookaan dijitaalaan yoo sochoosne garuu qarshii kana dhoksuu hin dandeenyu. Maaliif baankonni hundumtuu mootummaadhaan ija argamaniif visible. Sochiin keenya hundumtuu mootummaadhaaf visible ta'an mul'ata jechuudha. Ilaalcha mootummaatii ala qarshiin socho'u hin jiru jechuudha. Kanaaf namni taaksii kaffaluu qabu hundumaa akka kaffaluuf gargaara. Egaa akkuma jedhee biyyoonni adda addaa poolisii akkasii raawwachaa turanii ji'ootuma ja'an darban keessatti illee biyyi Hindii kana fudhatteetti egaa rakkoo baay'ee qaqqabsiiseera achi biyyuma Hindiitti illee. Namoonni maaliif akkuma biyya keenya qarshii fiizikalii baatanii deemu kiisii isaaniitti yookaan mana kaayatu. Qarshii kana garuu harka namootaatii baasanii gara baankiitti galchuu irratti rakkoo cimaa ture biyyuma Hindii keessatti illee rakkoon sun asitti illee nuquunname yaada egaa. Maaliif namni qarshii harkatti baruu yaade qarshii kee baasii ol galchi yoo jennu waan namni barree geessaa irra namni waan beekurraa gara waan hin beeknetti ogeessinu bira. Rakkoo mudachuu mala garuu rakkoon sun rakkoo yeroo dheeraa ta'ee yaadu. Kan Itoophiyaa kunis kaayyoon isaa wal fakkaataadha. Jedhee yaada egaa mootummaan ifaasifatti kana jedhee hin keenye garuu stating obvious jedhu mitiire waanuma beekamaadha. Mootummaan yeroo baay'ee gara demonetizing kan deemu gabaa isa gurraacha yookaan black marketii balleessuu irratti kan xiyyeeffatedha. Lammaffaan immoo malaammaltummaa to'achuu irratti kan xiyyeeffate natti fakkaata. Garuu murteen kun fakkeenyaaf ammaa namni tokko akka durii miti gatiin sangaallee dabalee kanneen guyyaa guyyaatti qarshii of harkatti qabatanii olii gad socho'an jiru. Kan markaatoo keessallee hojiiwwan akkasii hojjetan jiru. Namoota akkasii irratti kanneen midhaan daldalan irratti kanneen horii daldalan irratti yookiin immoo kanneen dinagdee garaagaraa keessa dalagan karummoo qarshii guyyaa guyyaatti qabatanii socho'uu warra qaban irratti dhiibbaan qabaatu murteewwan akkasii. Sodaan konni guddaanis isadha. Maaliif dinagdee biyyattii yoo laalle egaa namoonni magaalaa keessa jiraatan akkuma biyyatti illee parsantaa 21 irra ga'eera amma. Kan baadiyyaa keessa jiran parsantaa 79. Parsantaan 79 kun baankiidhaan hammam qaqqabamaniiru. Namoonni kunoo baratanii qarshii isaanii baankiidhaan sochoosuu danda'u kan jedhu gaaffii guddaadha. Poolisii kana gara hojiitti jiruu dura infraastiraakcharii bakka kaa'uu qabnu hin keenye nuti. Inni tokkoffaan baankiidha. Baankiin kuni bankable population fakkeenyaaf kan Itoophiyaa xiqqoo akkuma addunyaatti illee olaalle baankii keessaa nama meeqatu guyyaadhaan qarshii dijitaala sochoosuu danda'a kan jedhamu gaaffii keessa kan galudha. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa Dr. Tashoomaa Tafarraa dhaggeeffattoota keenya raadiyoo BBC Afaan Oromoo kan kamiisa galgalaa caqasaa jirtu sagantaan keenya irraa kanumaan xumurameera. Odeeffannoowwan dabalataaf gara bbcafaanoroomoo.com websaayitii keenya jechuudha. Akkasumas immoo gara fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo yoo dhaqxan odeeffannoowwan dabalataa suuraan barreeffamaan viidiyoodhaan akkasumas immoo sagaleedhaan argachuu dandeessu. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan isiniif qopheesse yaadataa biraanuudha. Gama teeknikaan Muwaarak Abdallaa ture. Boroo walitti deebinaa halkan gaarii.